bira guya kuma olura obdi kekesa guya tokolu nafaya mana kekesa guya tokolu nafaya Kana bitti keessee sana mana geessa. Si'a meeqatti waamne jala nu waatu. Maali inni tasii mana keessaa natti gisiistu? Dhiifamaan dhageenyaan ture. Maali inni eessa na geessare? Isa kana okkotatti ofii gisiista. Mana qulqulleessan ture dhiifamaan dhageenya. Mana dhiifama si'a meeqa dhiifama? Ati mana keessa deemte inni jechuu malee dhiifama mana qulqulleessa ture. Kan akka ofitti gisiisaa kan mana qulqulleessan. Amma si barbaada ati lafi kootu. Ture dhiifama. Maalidha akka ta'e natti himuu dandeessa? Waan tola mana kana keessa hojjetu sitti fakkaata? Kun hin qulqulloofu. Kan hundumaa yoo laattu kun hundumtuu qulqulloofu. Ati garuu yeroo hundumayyuu tsalootii faarfannaa waan ta'e jetta. Kadhata waan ta'e jetta. Maalidha manni maal fakkaata? Kun maal fakkaata? Masaatii maal akka fakkaatu argiteetta? Na qulqulleessa baqa. Qulqulleesseeras mee baqa irra deebi'ees na qulqulleessa. Qulqulleessaan ture. Deebiinatti hin deebisiin. Qulqulleessaan ture jetta. Kun hundumtu maal fakkaata? Ati mana kana keessatti achi seentee faarfachuu, as seentee faarfachuu, memmeen itti faarfattu sun birrii sii kennaa? Sii laataa? Achi deemnee shokora. Akkan hin jedhu nama afaan immoo akka afaanaa kanatti yeroo hundumaa osuustu. Waan kan akka keetii toolaala ta'eeti maaliif asitti amma daddafiitti kun hundumtuu akka qulqullaa'uun barbaada. Isa guyyaa hundumaa waaqayyo jettee deebiinatti deebistu. Guyyaa gaaf tokko taa'een beeku yeroo hundumaa nan qulqulleessaanu. Kanatti manni kan kana bareedu. Kanattidha. Sitti agarsiisa akkamitti akka qulqulleeffamuu qabu sitti agarsiiseen ture. Kanaaf kana booda yookiin si'ii kadhata jedhu yookiin si'ii faarfannaa jedhu gurri koo yookiin gurri koo dhaga'ee jiru arginaani. Waan si baasu filadhu. An fixeera. Obse. Wayye. Namamtaniiti jedhe. Naani yoo si waamane isaatti hin dhageessa. Amma yoo nama hojjechaa jirta ani mee cirreenya fudhaaf taa'een jira. Okay, xumure na fidel. Xumurre maal hojjette daga nama? Iddoo ganama ammoo mana fa'aa adda'an ture maddeen soomaaf sagada wayii qaban ture kadhachuuttan ture dhiifama kanaaf maddeen itti balfate qoonatti balfate. Soomaaf sagada qabdaa isatti soomtu kan soomuu qaba. Lakki isin soomuu qabdu jedhee miti. Maaliif balfate jennaan? Ani si faana mana kana jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf soomaaf sagalli inni ta'etti maaliif akka soomtu? Maaliif yeroo hundumaa akka faarfattu? Naaf galuu hin dandeenye maal? Maddee yaada fooliiffachuun barbaade dhiifa mana dhaggeeffadha. Amma mana kana hundumaa kan qulqulleessu waanadha. Nyaata kan hojjetu waanadha. Uffata kan miiccee tokko see bakka qabsiisu waanadha. Garuu isin akka waan inni numaan hojjennetti na fudhatu. Isin guyyaa tokko ana faarfannaa dhaggeeffadhu na dhageessaniif yeroo hundumaa an nama akka waan nama hojiin hojjennetti na fudhattu. Garuu mana kana qulqullaa'uu dhabamee argitan hin beektan. Maaliidhaaf garuu ani immoo kanan irratti na dhageessanis waaqa guddaa isa ta'e toon kadhadhuuti na argitan. Maaliif garuu akka nama tokkotti maaf naaf hin yaaddan? Waaqa guddaa toon kadhadhu jette. Aduun kadhaa barte. Manum korfnaan kadhaa barte. Innatti kadhattu maaf siif hin goonere. Isa hojjaa jettu immoo gaafa mana kana dhuftu akka hojjettuuf akka dhuftan beektu. Hojiidhaaf akka dhuftan beektu. Nan beeka. Maarra isa kam kadhaa natti eegu. Ani mee innati kadhattu maa waasiif hin godhiinidha. Sooma kadhata faarfannaa. Mee si godhee yoo fa'aatiif waa godhee isa kaan hin ajjeesa.
Isa kaan rakkisa. Maaloo dhiifamaa hojii akka waaqayyo keessa hin galu waan godhe hundumaa waaqayyo kan fedha isaatii godhe kan fedha isaatiin alatti kan ta'e tokko illee hin jiru. Na gorsuu keeti am. Lakki gorsuudhaaf otoo hin ta'in. Waan inni waaqessu waaqa guddaa akka ta'e ta'uu isinitti himuudhaaf malee. Waaqa guddaa. Peenmee amma waan nyaatamu nafti. Maalin godhan kan na guggubdi kadhata maaliif nyaanni isheen natti kennitu ishee waaqan taafu sa'aatii meeqaan taa'ee ishee dhagna. Hello meetii akkam jirta? Maaloo na dhukkuba? Mee kottuuti konkolaataa keetiin mana qorichaa nageessi. Maalan beeka waansa kaleessa galgala na jalqabe. Lakki kooroonicha illee natti hin fakkaatu. Maa siif hin mijatu lama. Eshi bakka tole bakka. Namoota tokkotti bilbiladheen ture mtuu namni naaf dhufu hin jiru. Tole bakka. Taaskii waammadha. Eshi. Tole. Obsee. Oi. Kottume. Naamtanii ta'e. Maal taatanii bubas baay'ina deessu dhukkubee isinitti dhukkubeera. Waan sana cureessamee gurbaa sitaafii sanatti naadaan walitti dhufee mana qorichaa naa geessume. Tiijii maaloo mee waaqayyo gosa guddaatti amaname waaqayyo sin fayyisaa maaloo. Kunoo argitan hiriyaan keessan kaleessa waan meeqa wajjin ta'aa turtan amma iddoo meeqatti bilbiltu garuu gaafa rakkinaa gaafa dhibee keessanii omtuu dhufee kan sin bukkee dhaabbatee hin jiru. Tiijii mee waaqa isa guddaa karra keessan ol kennadhaa mee waaqayyo sin fayyisaa. Amanaatii waaqayyoon amaname. Ati immoo amma dubbachuu hin dandeessuu dhukkubsatteetti jetteetu dhaabattee waaqayyoon ettetta. Mirga argatte sitti fakkaata bee dhaqinaa waamee. Guyyaan waamicha gooftaatti isiniif dhiyaate ta'a. Guyyaan waaqayyo gara isaatti isin waamee waaqa qalbii keessan diddiirrattan har'a ta'a. Nama baay'eetti bilbiltaniitu garuu guyyaa rakkinaatti eenyutu isin qaqqabuu hin dandeenye. Garuu waaqayyo immoo guddaadha. Kanaafuu isa qoricha ta'e qoricha waan isiniif fidaame. Qoricha kan maali? Waan doktoriin haala jeenyaan liqimsu natti hin fidin. Tiijii anumatu isiniin jedhee isa dhugaan inni jireenya kan keessatti fidee ilma waaqayyoo kana bichaadha. Kanaa qorichi natti jettu. Isa kana immoo akkas taanaan iddoo yoomii mana kana keessa jira maaliif na fayyisiin? Itti namanne kaa duratti amanaa kaa. Maal kan itti amanu? Kana dabtaratti maaliin amanu? Daftara miti tiijii maaloo kaa. Mee itti amanaati argaa yoo dhuma isin jijjiirama hin argine ammuma keessatti harka keessan gara waaqayyootti ol qabadhaati. Yoo isin ammuma daqiiqaa keessatti jijjiirama hin argine inuma na argitu isin garuu laphee keessaniin amanaa. Haa ta'u malee amma yoo dhuma ta'e illee amma dhaqiitii paastarii isa jedhan illee raawwan malee kan harka koolna kaasisu. Paastarii ta'eedhaaf miti raja keessan kaasaati wangeela kana raja keessan kaa bu'aasaa yeroo sana yeroo daqiiqaadhaan booddee argituuti. Tole ishee booda amma yoo natti furuu baate si waama isa kana sun kaayetii de. Yaa Rabbi. Intala nakkatti fachaa bahe. Intala nakkatti abaaraa bahe. Akkam jedhee waaqayyo na fudhachiisi naa kadhadhodha. Akkam godhe. Kanatti badu. Meerra inni itti waaqessu. Maaliif nan fayyisuudha? Meerra inni nani qalma dhiyeessuuf. Meerra inni nani sagaduuf.
wanti na fayyisu suntu hin jiru. Hiriyoonni nan qabus namni na qaqqabuntu hin jiru. Nagaan qabu. Qabeenya qaba nagaan qabu. Wangeelli nagaa kan namaa kennu yoo ta'e boqonnaa kan namaa kennu yoo ta'e dhiphina koo kanarraa boqochuun barbaada. Hiriyoonni nan qabu na boqochiisuu hin dandeenye. Qabeenyi nan qabu na boqochiisuu hin dandeenye. Amma furmaata dhabeera. Tiijii waaqayyo waan ta'uun wanta godhu hundumaaf waaqayyo gaariidha. Isinumtu waaqayyotti nama mana jechuun keessan guyyaa fedha waaqayyo guyyaatti bilisa isin baasu. Guyyaatti ibidda bara baraa keessaa butee gara jireenya bara baraatti isin waamu guyyichi guyyaa har'aati. Isiniif guyyaan kun guyyaa har'aati. Isin har'a dhibee keessan cinqii keessan isa dhibee biyya lafaa qorichi isin fayyisuu danda'u irraa fayyitan qofa otoo hin ta'in jireenya bara baraatti akka keessan kennattan mootummaa waaqayyoo irratti maqaan keessan isin galmaan. Kanaafiyyuu waaqayyo inni har'a akka isin harka keessan gara isaatti kaafattan inni godhe maqaan isaa eebbifamu. Kanaafiyyuu isin qabeenya hedduu qabdu garuu qabeenyi keessan homaas ni gochuu hin dandeenye. Hiriyoota baay'ee qabdu turtan garuu guyyaa cinqii kana hiriyoonni keessan garagaranii isin hin ilaalu. Garuu wanta baay'ee waaqeffachaati turtan garuu guyyaa rakkinaatti guyyaa dhiphinaatti homaas ni gochuu hin dandeenye. Waaqayyo guyyaa isaa heegee isa biyyi lafaa guddaadha jedhu ulfina isaa itti mul'isuudhaaf guyyaa har'aa isiniif fide. Kanaafiyyuu waaqayyo furmaata isiniif kenna. Foon keessan kana bichaarraa furamtan otoo hin ta'in amanaa fudhadhaa jireenya bara baraatti galuudhaaf ibidda bara baraa keessaa butamtanii baafamtan isinidha guyyaan har'aa. Isiniif guyyaa addaati. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kanaaf immoo ani kadhata koo yeroo baay'ee ture. Waaqayyo mana kana keessa gali jedhee waaqayyoon kadhachaan ture. Anuma ishee gaddeebitu kana keessaa waaqayyo immoo guyyaa har'aa gara mana keessanii ol seene. Kanaaf waaqayyoon guddaan galateeffadha. Tole. Dhuguma homaa kan boqonnaa naa kennu hin argine. Tole nan amana. Obsi. Wayyati. Taatee? Dhuftanii? Kottu hin deemna. Maatii isinii fiduu fudhattanii? Ui, ammoo kan maaskiirra caalu kan dhibee kamirraayyuu nama heegu kan nagaa kamiyyuu namaaf kennu argadhe ammoo maalii yaaddaa jettee? Sirma akkana jechaa jira. Anuma akkana jechaa jira. Maal yoomin ciisee irriba gaarii ciisee beekaa? Yoomin irriba gaarii argee beekaa? Idda guyyaati naaf kadhatteeti. Kunoo manni koo nagaa qaba. Kunoo manni koo gammachuu qaba. Kunoo kolfa malee gaddi hin jiru. Kunoo akkuma argitu kana. Ati ijoollee baay'ee bareeddee jirta. Natti bareedde miti? Maarri bareeddu akkanuma bareeddaa yoo dubbatu. Guyyaatu dhufe kan. Gaafa guyyaa dhufe. Bareeddu. Kan akkatti bareeddu yoomni ol jedhee si ilaalee beekaa? Gana kana caala bareedda ammoo. Gana kana caala yoo bareeddu sichi kana caala bareedda. Gaara jalqabnaan dhaabbatu. Dhugaa keeti. Ani garuu waan tokko na ajaa'ibe. Ani raajota warra jedhan, paastaroota warra jedhan, abbaa wangeelaa warra jedhan, faarfattoota beekamoo warra ta'an keessaan malee warra akka keessanii keessaan waaqayyo akka nama yaadatu hin barreessu. Edaa gola namaa keessatti gugguufanii qooqa isaanii duubatti qabanii nyaatarraa lagatanii yeroo hundumayyuu hojiin dhiisan garuu nyaatanii kadhatan dhiisan garuu hojii isin dhiisanii namni dadhabdee boqodhu jedhuun jiraachuu baatus inuma kadhatu. Dhaloota baay'ee hidhaa keessaa kanii gudaa warra akka keessaniiti. Ani mee warra waaqayyoo faana taanaan haala mijanne keessa teessanii
otoo akka tabaaramtu otoo akka hojiin sitti guddatu maaloo dhiifama naaf godhi. Xiyyeeffate jaallattanii turre. Anis akkasin jaallattanii turre waan an beekuuf yeroo hin hundumaa yaa waaqayyo mana kana seenaa mana kana geeddar jedhee mimmaan koo fuula waaqayyootti dhangalaasaan ture. Waaqayyo gaddeebi'ummaa koo isin ilaallee kadhata koo dhaga'ee har'a kunoo guyyaa galata naafis isiniifis fide. Kanaaf maal jenna waaqayyo galata malee. Warra akka keenyatti jireenyi mijatee fi garuu nagaa hin qabne. Warra konkolaataa bareedoo hoofanii garuu nagaa hin qabne. Isin otoo namaan harrabsamtanii nagaa qabdu Kiristoos wajjiniin. Namni Kiristoos wajjiniin wal lolee nagaa hin qabu. Namni Yesuus wajjiniin wal lolee nagaa hin qabu. Namni safaan waliin barre yoomiyuu boqonnaa hin qabu. Isa kana keessa jira karaan. Isa kana keessa jira boqonnaan. Qabeenya qabaataniif miti. Iyyoomaniis immoo gadi bu'aniif Kiristoos nama hin beeku jechuu miti. Warra gadii Beetlehem keessatti wanti haaraan wanti dhalatu hin jiru. Mandara gaddeebituudha too jedhamu fayyisaan ni ta'e Yesuus Kiristoos mandara tuffatamtuu keessaa dhalatee warra tuffatamaniif warra karaa hin qabneef warra ilkoo dhabaniif warra dhukkubsataniif hiika furmaata ni ta'e Kiristoos warra akka keessanii wajjiniin jiru. Kanaaf ammallee gara fuulduraatti rakkinni si mudachuu danda'a. Kanaaf haala kam keessattiyyuu akkuma kaleessa jabaattee dhaabbattee hojii kee dandeessee soomaa kadhachaa turtetti kana boodas waan si mudatu hundumaatti fufi. Anis wangeela kanaaf jedhee gara fuulduraatti aarsaan irratti dhufu nan bahadha. Sababiin isaa gaafa kara Kiristoositti dhufan qormaatatu jira. Otoo qabeenyi jiruyyuu otoo maal turu hiriyaan kaleessaa nama dhiisee deemutu jira. Kana hundumayyuu qorumsa kamiyyuu baadhee Kiristoosiif dhugaa ba'uuf ani qophooftuudha. Kanaaf kun immoo sababa kan ta'e siidha. Waaqayyo galateeffamu. Kottu isin jaalladha. Kottu deemnaa Waaqayyo galateeffamu. Kottu.